sabni maaloo jedhamu bakka akkasitti qubatee ture jedhu malee egaa akka isaan jedhanitti Oromiyaa wanta jedhamtu hin jirtu bara sana afaan garaagaraa qaba ture jechuudha. Lafti amma Oromiyaa jedhamu kana bakki Jimmi jiraatu Kafaa jedhama turedhu bakka Wallaggi qubatee jiru kana Bizaamoo saba Bizaamoo jedhamu jiradhu. Giddu galeessa akkas bakkoota garaagaraa maqaa garaagaraa kennanii jiru. Sana jechuun Amaara tureeraa jechuu isaanii ture jechuudha. Har'a garuu maal jedhu Bizaamoo jechuudha darbanii lafti Wallaggaa lafa Amaaraadha kan jechuu jalqabanii bara bilisiginnaa kana. Kanaafidha qumaarri jira. Sochii qabsoo qofaa waan qabsoon fidde qofatu hin ta'in qumaarri siyaasaallee jirti kan hin jedhu. Amaarri gaaffii qabiyyee lafaa akka isheen kaastullee ta'edhamee bara bilisiginnaa kana keessatti ka'e jechuudha. Dur Amaarri kan isheen gaafattu Finfinneedha. Finfinneeyyuu gaaf tokko Addis Ababaa jetteedha dur gaafatti malee bararaa jettee hin beektu. Bara bilisiginnaa kanadha kan bararaa kan jedhu seenessa akkasiillee naareetiif akkasii filatanii kan isaan dhufu. Addis Ababaa kan isaan keenya jedhanii nyaani haqannaa na'u. Lafa isaatu keenya jedhu miti. Nutu magaalesse, nutu dursa irratti qubate, haadha manaa miiliitu kana godhe, isheetu qorqore maaloo jedhanii kaasu malee gaaf tokko bararaa jedhanii beekan. Bara bilisiginnaa kana garuu lakkii ituu isin Finfinnee jettanii waamin dura nuti bararaa jennee waamna jedhanii kaasan jechuudha. Kana jechuun qumaara siyaasaa taphatamaa jira jechuudha lafa Oromoo irratti. Kana yaada keessa galfachuun barbaachisaadha. Koonsikuensii qabsoon fiddu qofatu hin ta'in qumaarri siyaasa taphatamaa jirus jira. Seeru yaada keessa galfachuun gaariidha malee lafti Oromiyaa irratti yookiin hawaasni Oromoo bakka inni jirutti gaagaamni irra hin ga'iin hin jiru. Satamma jettu kana namni mana keessa jiru namni konseptii isaan qabne jiru jira jee yaadu nuturra deebi'uu baatte gaarii yaada jedhu qaba. Inni lammata ani ammaan barbaadu. Dabaree isaatti dubbatee haa xumuru dhaggeeffadhu. Koi yaada ammaan isaatti dhumarratti gaafatta at least nama loogaa please mute qabadha. Anatu mute kaafate mute kaafate. No lootiin dubbatee haa xumuru sana waan isin galle gaafata. Jiruyyuu ani xumurannee naan hin jenne ati maaf gidduu seenu. Seera manaati kaa. Inni haasaa jiruyyuu dhaabatee ati maaf muutiin irratti kaasa. Ani konnaa banne waan lootiin jira. No lootiin hin jira. Lootiin inni haa xumuru bakka ajjeena naa ba'aafi. Joo lootiin immoo gaaffii qophata ta'e nan gaafadha maal irratti. Lootitti fufi xumurii dhumarratti si haa gaafatu miit godheera eebbisa. Waa'ee Wallaggas eenyu walitti quuqamna jiran quuqama addaas uffisuun gaarii siyaasa qumaara taphatamaa jiru waan beeknuuf. Ani jedha looti ani gaaffii gaafachuuf aggeeffo. Yaada kan xumuraa. Ela aggeeffo gaaffiin si gaafa looti. Bahan dhoortina gala dhoorkaa malee dura haa fixatu lootiin achi booda bal'inaan gaafatta. Okay. Kanaaf wanti kun kana fakkaata. Wanta naannoo sanatti gaggeeffamaa jiru kanadha. Har'a qofa miti. Waan har'aa miti. Amma kalee dheengadda nama 26 tokkotti ajjeefamee jedhama. Sana dura waggoota darban keessa baay'ee ture. Bara wayyaanee waan baay'ee ta'aa ture miti. Yeroo Yoonaataan Ibbisaafaa humna darbatamaa hoogganaa ture. Yeroo Abbaa Duulaa naannoo Oromiyaa hoogganaa turetti ikkoo naannoo sanaatti akkatti Amaarri buqqa'eetu jira jechuudha. Har'a mootummaan sana gochuu wallaales miti. Garuu qumaarri siyaasaa achi taphatamaa jirutu jira. Isa kana miidiyaa irra taasisuuf illee al tokko rakkisaa waan ta'u bira dabartaa jechuudha. Garuu haalli hin furaadha. Kanarraa kan ka'e wantoonni baay'een jiru. Sana bira dabarreetu waa'ee sila ka'e amma Caaliinis waa'ee liidarshiippii kaaseera. Jaalsaamiyaanis waa'ee liidarshiippii kaasanii. Rakkoon jiru tokko isa kana. Amma maaltu dhibee liidarshiippii qofa miti yaadatu hin jiru. Yaadatu hin jiru yeroo hin jedhu yaadii 1960 keessa madde yookiin burqee jira. Garuu yaadi tokko qophaasa bara baraan caa jechuudha. Yaaditti dabalamaa deemuu qaba jechuudha. Haala daayinaamikii siyaasaa hordofee, haala hojii hordofee, haala addunyaa, haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtu, haala amma hooggansi Itoophiyaa irra jiru qaama kamirraati kan jiru gamaggamamee yaaditti dabalamaa deemaa jechuudha. Nuti tiyoorii masaa 1960 qabannetti deemaa jirra jechuudha. Kun sirrii miti. Yaaditti makamutti dabalamuu qaba. Liidarshiippiin isa kanan dhala jechuudha. Amma rakkoo kanadha kan amma nu rakkisaa jiru tokko. Inni kun bakka itti sirraa'u qabu tokko sakkaan waa'ee liidarshiippii yeroo kaasu. Liidarshiippii jechuun maal jechuudha?
Hooggansa nama qeenxee miti. Liidarshiippii jechuun sadarkaa sadarkaatti jaarmiyaa siyaasaa keessatti namoonni jiran liidarshiippii jedhamu. Gulantaa itti hoogganan qabu jechuudha. Sadarkaa sadarkaatti jira jechuudha. Liidarshiippiin gubbaarra jiru yookiin wiirtuurra jiru jabaa ta'uu danda'a, yaada buqqisuu danda'a. Liidarshiippiin gajjallaa gulantaarra jiran garuu sana gitanii sana fiit gochuu hin danda'an taanaani walumaa galatti jaarmiyaa sana yookiin dhaaba siyaasaa sana laamsheessu jechuudha. Amma rakkoon akkasii jira jechuudha Oromoo keessatti. Waa'ee hayyuu garagaraatu jira. Fakkeenyaaf waa'ee siyaasaa kaafna taanaan eewoodha hayyuun siyaasaa. Amma nama waa'ee opereeshinii barate doktara fayyaa tokko fidee waa'ee siyaasaa gaafata taanaan kan rakkoo qabu doktara fayyaa sana miti. Namicha dhimma siyaasaa gaafatu sanatu rakkoo qaba jechuudha. Namni kun waa'ee siyaasaa hin beeku. Yookiin immoo waanuma dubbiseerraa yookiin waan dhageerraa haasaa yoo ta'e malee saayinsii siyaasaa kan beeku nama dhimma siyaasaa muuxannoo kan qabu, dhimma siyaasaa irratti barnoota kan qabu, dhimma siyaasaa irratti immoo riisarchii garaagaraa hojjetee hojii idilee godhatee nama hojii hojjetu nama akkasii waa'ee siyaasaa gaafata jechuudha. Amma walumatti qabneetu hayyuudha hin baruufa. No, dhimma siyaasaa irratti namoota siyaasni hojii godhatanii qabatan qabsaa'oo ta'uu danda'u yookiin nama siyaasa irratti ogummaa muuxannoo fi barnoota qabu warra akkasii siyaasa irratti bobbaafata jechuudha. Rakkoon keenya walumatti qabnee PhD waan qabuuf yookiin Piroofeesara Doktara waan ta'eef namoota siyaasa gaafatan dhimma siyaasa irratti akka isaan deebii nu laatan fedhanuu ka'an barbaanna jechuudha. Inni sun sirraa'uu danda'u qabaadha. Kanarraa kan hafe garuu har'a Oromoonni yaada akkamii qaba? Amma Oromootu burjaajeetu hin ta'in yaadatu hin jiru, yaadatu bu'eera. Liidarshiippiin ofii burjaajee saba komanna malee sabni waan burjaajeef hin qabu. Sabni gara liidarshiippiin itti oofeetti kallattiif qajeelfama itti kennetti yaa'a jechuudha. Liidarshiippii maal hojiinsa akkuma yeroo masnoo hojjettanii bo'ootti baastan bishaan lagaa bo'ootti baastu miti. Akkuma kana liidarshiippii jechuun bo'oo baasa kallattiitti bishaanichi yaa'u kallattichi masnoo sun hojjetamuu qabu irratti kan onnee maayidha liidarshiippii jedhama jechuudha. Liidarshiippii sana gochuu danda'utu baay'inaan qabaachaa hin jirrudha. Namoota dhuunfaatti jajinu jaallannu jiraachuu danda'u dandeettii qabu eeyyeen. Garuu liidarshiippii jechuun maayii sadarkaatti warra jiranii. Dhaabota keenya keessa gaafa laallu baay'een isaanii yaaduma kaleessa dhalame sana qabatanii warra deemantu jira jechuudha. Yookaan immoo yaada gubbaa wiirtuurraa dhufu sana qixa hooggansuun barbaadutti lafarra kan geessan yookiin immoo gajjallaa sana geessanii hojiitti kan hiikan hin jiran jechuudha. Hunduu waanuma itti kenname qabatee kan taa'u malee hojiitti hiikee hojiitti jijjiiree daayinaamikii siyaasichaa hordofee yeroo faana tarkaanfatu hin jiru jechuudha. Kanarraa kan ka'e uummanni hin callisaa jechuudha. Uummanni garatti goru wallaala jechuudha. Mootummaa jalaa goru yookiin dhaaba siyaasaa kam jala akka goru wallaala jechuudha. Kanaaf yaada dhaleessuun barbaachisaa. Yaadi bu'aa jira. Yaaduma wal fakkaataa deema. Waa'ee walabummaa inni kaasne yeroo baay'ee jechuudha. Humna of harkaan qabdu ta'an walabummaa isaa fidda. Tiyooriidha callistee walabummaa itti jechuudha. Jaallachuu dandeessa walabummaa garuu akkamitti dhufa? Makaanizimii itti walabummaan dhufu maalidha? Uummanni Oromoo bilisa bahuu qaba, hiree murteeffachuu qaba jenna. Akkam gootee fidda san? Tarsiimoo akkamii of harkaa qabda? Tooftaa mala hojii akkamii of harkaa qabda kan jedhuun gaafatamu jechuudha. Akka yaada ammaa maalii barbaadan koo warra as keessa jirtan kanaa fuudheenii maarsii irratti mana isin ijaarratu isin jedhe isin toluu danda'a. Akkamitti fiddaa jettanii moo nan gaafatta? Akkamitti sana gochuu dandeessaa nan jettan. So yeroo baay'ee yookaan humna of harkaa kan utuu hin qabaatin yookaan immoo yaada sana sagantaa sana jechuudha sirnaan sagantaa barreeffatee qabaachuu danda'a. Akka itti hojjetu illee kan of harkaa hin qabne walabummaa yeroon dhaadeessu yookiin tiyoorii isaa yeroo naasa'u dhageessu. Isa kana akkamitti sana gochuu dandeenya? Humni akkamii jira? Fedhiin akkamii jira? Tiimworkii akkamii jira? Liidarshiippii akkamii qabnaa jedhanii of gamaggamuunis barbaachisaadha. Sanarraa kan hafe garuu callisnee bara baraanii walabummaa barbaannaa hiree murteeffannaaf qabsoofna jenna garuu achiin siqoontu baay'ee jechuudha. Kanaaf isa kana Oromoon keessumaatii namoonni hawaasa siyaasaa warri ta'an hawaasa siyaasaa jechuun maal jechuudha? Uummata tokko keessaatii warri siyaasa irratti xiyyeeffatu yookiin immoo dhimma siyaasaa haasa'u hawaasa siyaasaadha. Hawaasni siyaasaa kun dhiibbaa gochuu danda'u qaba jechuudha. Siyaasa jala hiriiree jiru gaafachuu maalitti jirra garamitti deemaa irra maal barbaanna mootummaa kana akkamitti diffaayin gootu gara fuulduraatti garamitti deemaa jirra kan jedhu yaadu kana gaggaafachuu barbaachisaadha jechuudha. Ansaan achi bara baraan nama bu'unya bara baraan uummata awwaalaa mataa utaa jechuudha. Asuma kanadha kan jechuu barbaadu xumuradhee erga yaada fixxanii booddee nufi waan sa'a. Jecha turreetti jalqabne
yaada walii galaati. Yaada walii galaa jechuun rakkoodhuma Oromoo mudate achirraa kaane rakkoo qabsoo Oromoo mudate sirraatii dubbatamaa ture. Maddi rakkoo maal tokko ta'e sa'aatii dheeraa irraatii haasa'amaa ture. Wanti Horroo Guduruu Abee Dongoroo mudates dubbatameera sila yoo tarii nageenya yoo ta'e malee kaafameera hundi isaa iyyuu jechuudha. So amma inni Abee Dongoroo fi Horroo Guduruu keessatti ta'aa jiru iddoo kaanittis ta'aa jiru furamuu fi maddi rakkootu beekamuutu irra jiraata. Wanti irra caalaan har'a kaafamaa jiru jechuudha. Rakkoon eessa jiraata? Qaamonni rakkoo kanaas immoo eenyudha? Isa jedhudha jechuudha. So namnu yaada walii galaa bakka rakkoorraa fi furmaata wanta jedhurraatii dubbatamaa ture. I think namni yaada ijoo qabus waan argateeru natti fakkaata. Burjaajiilee jiranis kaleessa hanarraa qofaa miti. Kaleessallee kan turan rakkoolee jaarmiyaa keessa jiran hoggana bira, deeggaraa bira, miseensa bira, sadarkaa waraanaatti hoggana isaatti, deeggaraa isaatti, miseensa isaatti, diyaaspooraa, hayyoota wanti hundumarraa wanti hin kaafamne hin jiru jechuudha. Kun hundumtuu gaafa walitti cuunfamu rakkoon isaa walitti qabee ajjeefamuu uummata keenyaa baraaruu hin dandeenye. Kun hundumtuu maddi rakkoo bakka hundumaa jira jechuudha. Utuu kun hundumtuu immoo wal deeggara yaadaa wal bira dhaabbata. Inni kaabaa isa kibbaa, inni diyaasporaan isa biyyaa, inni biyyaa isa diyaasporaa. Hoogganaan deeggaraasaa, miseensi hoogganasaa, hoogganni deeggaraasaa, miseensa isaa kabajee yaada walirraa fudhateeti qabsoon kun gaggeeffama. Otoo ta'e nama miti titiisni Oromiyaa keessaa hin ajjeefamtu jechuudha. Yoo Oromoon barbaade malee. Hayyama Oromoo barbaadaa jechuudha. Yoo kun hundumtuu walii galee muka tokko Oromiyaa keessaa muruuf lubbuu miti. Muka tokko muruuf dhagaa dhimma hin baasne tokko lafaatii ol fuudhuuf hayyama Oromoo barbaadama jechuudha. Amma sun hundumtuu darbee sadarkaa lubbuun namaa itti taphatamurra kan geessifame rakkooleen sila tarreeffamaa turan sun hundumtuu sababootadha jechuudha. Responsibilitii isaa kana kan fudhatu hundumtuu harka keessaa qaba jechuudha. Teknikaal daayirektii dhaqee kootu ati ajjeesii ana siina sii qaba ana china sii qaba hin jedhin iyyuu malee hundumtuu hojii hojjetuutiin sagalee dhageessisuutiin rakkoolee Oromiyaa keessatti mudataniif inni achi jirus inni irraa fagoo jirus harka keessaa qaba. Addatti immoo fuunee yoo iddoo tokko immoo keessaatii baafnee yoo ilaallu immoo inni sun immoo qophaasatti akkatti haasa'amuutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo waan naannoo Horroo Guduruutti se'een gaddaas ta'e yeroo adda keessumaa waggaa 3 kana keessa wantoota ta'an hedduudha. Baay'eedha. Wanti irraa haasa'amee hin dhumne waan miidiyaan takkaa irra wantoonni lakkaamanidha hin dhumne daataa dhumti namni ajjeefame namni buqqa'eeyyuu haga hin beekamnetti hagammaatti kan irraan dubbatamne baay'eedha jechuudha. Sana akkamitti ajandaa mataasaa haasnee irraa haasa'uun barbaachisaadha malee inni har'aa kun xiqqoo sanarraa addadha siin jechuu garuu siishaarka waatti dabaluudhaaf ilaa rakkooleen yeroo baay'ee rakkooleen tokko paablikii irratti furmaata isaanii dubbattee furmaata fiduu hin dandeessu. Rakkooleen tokko qolarraa baastee dubbattee fi furmaata isaa fiddatu ta'e balaa isaatti dabaltaa jechuudha. Rakkooleen akka kanaa akkaataatti furaman qabu jechuudha. Galee yoo dirqama fudhattee amma akkuma quuqama amma qabdu kanaan ijaaramtee waa hojjechuu dandeessaa waan keessaan hojjettudha malee amma qolarraa baasanii abaaboo qeequus waboo qeequus maaloo bilisignaa qeequudhaanis furman sana miti. Kumaara kana kan taphataa jiran eebaluu faadhatu hin jedhe sitti himes waan fidduu qabu waan gootus hin qabu. Namni 35 gajjallaa kana taa'ee dhaggeeffatee badeema malee furmaata fidu tokko hin qabu. Dubbiin sana miti. Dubbiin rakkoon akka kanaa paablikii irratti dubbachuurra keessaan hojiidhaan
lafarratti hiiktee hojjechuu dandeessa taanaan walitti dhuftee ijaaramtee waan hojjechuu qabdu hojjettaa jechuudha keessa. Argitee yeroo baay'ee furmaanni paabliikii irratti waan haasa'ame furmaatan ta'u balaa kan biraa dhalaa deema. Akkasitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni yeroo haasa'anii ana dabalatee of hunkusadha maafan of hunkusadhu. Balaa fida taanaan waan ana haasa'u wantoota irra darbutu caalaa jechuudha. Uwwisuma miidiyaadhaaf callisnee maa dubbannu iigooma keenya wal ho'isnee wal gammachiisnee wal biraa deemnaa yoo ta'e tarii namoonni akkas godhanii dubbatan jiraachuu danda'anii san iigoo namaa fi akka toluuttis yookiin nama har'a garaansaa gammadee akka galuufis hin dubbadhu. Furmaata hin fidu taanaan waan dubbadhuuf hin qabu. Waan furmaata fidu garuu lafarratti yoo waa hojjette furmaata fiduu dandeessa. Dhuguma keessumaa waggoota torban darbee kana keessatti baay'ee gumuuzillee amma humna isheetti uummata Wallaggaa kana buqqistee beekte jechuudha. Xiyya ariitee rukuttee beekti. Waggootuma ergama bilisiginnaan dhuftee jechuudha. Warra Amaaraa miti. Lammata daataa qabna amma lafoota amma jennu kana dhuma daataa of harkaa qabna. Lakkoofsa uummataa baay'ina naannoo sana jiruuf jarri baadiyyaa keessa dhuunfattee jirti akka jennutti. Faannoo yeroo jedhamu humna faannoo hidhate qofa miti. Dubbee qabu jarri. Dubbeen isaanii immoo hawaasa naannoo sana keessa jiraatudha jechuudha. Gammoojjii sana keessa deemiti daataa isaa funaani. Jarri kun lafoota hedduu to'atanii jiraachaa jiru jechuudha. Isa akka kanaatti furmaata fiduu fi dandeessu paabliikii irratti haasoftee saada kaadhattee dhalaan dhaltee wal gammachiistee wal biraa galtuutu hin ta'in hojii lafarratti hojjechuu dandeessu hojjechuudhaan kaanis koomachuu miti. Inni maaf kanan goone maaloo jechuudhaanis waan hin jiru jechuudha. Ammayyuu balaasaa itti heddummeessaa deemtaa jechuudha. Kanaafi hojii hojjechuu dandeesse walitti dhuftee waa hojjechuun danda'ama jechuudha. Furmaan isaa sanadha. Malee asirratti obbo Qeequudhaanis, Abaaboo Qeequudhaanis, Bilisiginnaa Qeequudhaanis furmaatan fiddu. Sana miti furmaan isaa jechuudha fida. Itti hafaa yeroo faannoo jedhamus namni ijuma lama yookiin immoo nama salgii tokko yookiin maaloo tokkotti lakkaa'aa jara kana. Hawaasni naannoo sana baay'inaan lafa to'atee jiru jara kan akka ta'e hubachuunis baay'ee barbaachisaadha. Jarri kun dubbee gaarii tolfatanii bara dheeraa irra jiraatan. Isaan irra darbanii maal gaafataa turan kana naannoo addaa gaafataa turan miti. Maayinni liyyuu waradaa jechaa turan. Waanuma akkuma kamiiseetti nuti isin ilaanne asitti nu laachuu qabu jedhanii gaafataa turan. Humna bifa kanaan ijaaramee deemaa jiru kanaafi nama 30 irra teessee as tiktaakii irraa softee furmaatatti fiduu hin jiru. Sana wallaallee miti. Garaan keessu gubachuu dadhabee miti. So qoqqooma addaa fakkeessuunis barbaachisaa miti jechuudha. Xumuree tafa. Yeroo baay'ee wanti waa'ee faannoo kana namoota baay'ee wajjinis walii galuu dadhabne waan faannoon Gondaruma Goojjamumaa fi hidhattee dhuftee gara Oromiyaa seentee rukuttee saamtee waan deebitee Abbayyaan ceetee galtu fakkaata namoota baay'eetti. Akkasitti dhabee kanam dubbannu. Garuu akkas miti jennee amma yeroo baay'ee inuma dubbanna. Uummata saba isaanii achi keessa jiraatu sana nama nagaadhaa jedhanii warra haasa'an jiru. Isaan uummata nagaadhaa, siviiliidhaa, isaan rakkoon qabanii bara dheeraa wajjin jiraannee kan jedhee sifalmuu baay'eetu jira jechuudha. Garuu kan achi keessa jiru maquma sanaatiin warri jiran. Kanaan dura akkuma ofishaalii dubbataniiru namatu dhaggeeffatu malee. Amaara jechuun faannoodha. Faannoo jechuun Amaara isa jedhu gama lamaaniinuu jala muranii haasaa turan. Nuti garuu ni fooyyessinaa fi yeroo baay'ee fooyyessuu fi rakkanna. Nuti immoo iyyuu lakkii Amaara jechuun faannoo miti jedha. Isaan garuu Amaara jechuun faannoodha jedhan. Akkasitti nuti akkas miti jedhanii isaan siin falme. Jecha isaan akkasumatti fudhatan isaan. Oromoon garuu fooyyessaa. Faannoon dimokiraatawaa kana jennee iyyuu maqaa iyyuu adda adda baasnee fi nuti Oromoon. Isaan garuu waa'ee isaaniitti maqaa fooyyessuu fi itti babbareechuu fi kan rakkatu
Oromoodhuma. Isaan garuu tokkuma qabu. Eenyuyyuu maqaa sana kan qabu የአማራ ህልውና ለማስጠበቅ jedhanii unkaan isaa Amaara qulqulluu ta'e miti. Ishee gartokkee ishee diqaalaayyuu bari kan isaanii godhatanii itti fayyadamu miti hanga sanatti. So haga sanatti erga akkas ta'eefi akkamittidha waan kanaa kan irra aanuun danda'amu isa jedhamuu fi inni kun marii addaa, ijaarsa addaa, tooftaa addaa waan baay'ee gaafata. Waan baay'ee. Haga ammaatti irratti hojjetameera. Baay'een isaa hojjetama. Kanaatti deemaa jechuudha. Kana fakkaata. Waa'ee faannoo. Namoonni akkuma isheen makiinuma konkolaatuma yaabbattee dhuftee waa rukuttee saamtee deebiteedhuma ceetu wayii tokkottidha yaada malee irra caalaan isaa jiraataadhuma isaa achi akka ta'e hin beeku. Jiraata isa jeeru. Malee kana fakkaata. Jara kee akkam ooltan? I don't know. It's sad to you all. Ani ko warri biyyatti galtanii biyya keessaa sirbaa turtanii cidha godhattanii lafa bitattanii fira keessan gara Finfinneetti guurrattanii liimoo kireeffattanii magaalatti bashannaa turtanii addanoftanii piippii namaan jettan kuni annaaf hin galu jechuudha. Piippiin isin caalu yoo jiraate. Warra akkasitti adamma oomni biyya galtee waan garaa kee hojjettee biyya keessa deemtee viidiyoo waraabaa turtee addana dhuftee immoo piippii namaan jedhu. Stupidity kana caalu. Mooraalillee hin qabdu immoo namaan akkas jechuu qadamu. Namumma piippii mataa tokkoon iyyuu ati piippiidha jechuuf ati mooraalii hin qabdu. Keessumaa ati. Afaan kee qabaddu taa'e. Piippiin hoo jiraate piippiin si caalu hin jiru. By the way. Amma warra akkasiitu sabboonaa sooshaal miidiyaa irratti. Waa'ee waraanaa warri akkasiitti warra akkasiiti. Waa'ee marroo warri namatti warra akkasiiti. Waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo warri namatti warra akkasiiti. Amma mana keessatti gama siyaasa hojjechuu keessaniiti. Piippii fokkistuun akka keessanii iyyuu hin jiru. An piippii ishee biyya teessee waan barbaadde dubbachaa haa balleessitus ishee achitti ani piippiidha jettu sana wayya malee anaa warri diyaaspooraa taa'ee debil ejentii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa miila tokkoon dhaabbatee halkanii guyyaa gaafa barbaade immoo tikkeetta isaa muratee biyyatti galee waan barbaade hojjechaa ergamtoonni akkasii piippiin bara wayyaanee ishee bilisiginnaa diyaaspooraa jirtu. Warra akka oominiifaa jiru. Akka namni isinitti himuu barbaadu yoo ta'e akkasitti isinitti himu. Haasoftaanii waa'ee Sumaalee haasoftuu, waa'ee maalii haasoftuu, akkas ta'anii amma ganama si dhaggeeffachaa jiru. Warra as keessa teessanii haasoftan mana kee keessatti Oromoo ta'uu keessan iyyuu hin beeknu jettee immoo haasoftu. Maandeeta Oromummaa warri namaaf kennutu isin warri bilisiginna. እንደበርቱ ሲሻርክ የግማሽ ጊዜ ፖለቲከኛ ራምጆሌ ነከናት ማለዮችን አስፈታት waan isaan haasan kun argina mamu amma ganama taa'ee waan isaan haasan ijoollee labaawsatti walitti dhuftee siyaasa borcutu wajjin maaltu nis godhe sindistooti isaanii akkama ፖለቲከኛ magaarii ta'uu isaanii lama hojiirraa asoftaati haasaanii akka isaanii fedhe namni hin beeku
laal siishaatu warra kanoo laal siishaatu siishaatu warra kanoo hojii dubbachuu mannaa warra isaan ergee hojii dubbachuutu irra wayyaadha. So tuffadhu bira dabre. Kabiraa kanin jechuu barbaadu. Jara keenya laalaa tiruun odoo dhagaan taane irra hojjetan. Gaafa isiin bishaanii dubbannee dadhabnee arra dhagaa taate. Hojii guddaa barbaachisa kun. Ana biraati moo sagaleen fixadhe. Oh, okay. Yaa akkasii jedhanii hojii guddaa gaafatame uummata Booranaa kana ilaaluudhaan fakkeenya fudhachuu dandeenya. Uummanni Booranaa kun gaafa Sumaaleetti hammaattu wal waameemaa walitti lallabee qayyama qawwee isaa qulqulleeffatee jara ofirraa tumee ofirraa deebisa jechuudha. Amma nuti garuu naannoo sanarraa kiyyoo keessaa ba'uu hin danda'amne keessa galameera miti. Kiyyoo sana cabsanii keessaa ba'uun barbaachisaadha. Achimmoo deebisanii qaama biraa komachuurra uummata kana mobilaayiz gochuun barbaachisaadha jechuudha. Isa kana waan keessaan sirriitti irratti hojjettee uummata kanaa jara wajjin wal qixxeessuu danda'u qabda. Namitti amma naannoon sun beeki dinagdeedhaanis waliin gitu manni keessuma gammoojjii keessa jiru. Baay'inaanis caalaa dhufaniiru jarri kuni. Dimoogiraafii jijjiiraa jiru baay'ee naannoo sana keessa. Amma gara hangar guutee kana keessa deemtee jara kanatu baadiyyaa keessa sagasagamee guuteera. Warri bara sabaatti dhufan kunis mandara baay'ee keessa jiru. Naannoo sana to'atanii jechuu dandeessaa. Oromoon baddaarra jiru bara baraan xaafii qotee jiraata. Jarri kun saalitii fi jirbii qotanii sooressaa addaa ta'aniiru. Warra fooqii ijaaru isaanii warri qabeenya qabu isaanii har'a taankii bakka itti dhoksan dhaban malee matarayyaasii warra bitatee lafa jala dhokfatee awwaallatee taa'uudha jechuudha. Warra kana wajjin lolatti seenuu fi uummata akka haaraatti ijaaruu qabda jechuudha. Intelektuwaalonni keessumaatti naannoo sana quba qabanii sirriitti kan isaan irratti hojjechuu qabu. Hawaasni naannoo sanaas kan irratti Oromoo dirmachifachuu qabu. Hojii bal'aa irratti hojjechuu wanti qabu baay'eetu jira jechuudha. Aan amma asirratti haasofnus miti. Miidiyaa irraa haasoftee qilleensaaf laattus miti jechuudha. Hojii baay'ee hojjechuu qabda. Mootummaa irraas qaama biraa irraas waa'ee gurra gara uummata sanaatti xiyyeeffatanii sarkaa naannoon sun ofirraa waa ittisuu danda'utti ijaaruu barbaachisa jechuudha. Hojii yeroo dheeraa gaafachuu danda'a garuu furmaata waaraa ta'uu danda'a jechuudha. Malee bara baraanii jara kana reebamni jedhanii himachuun baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. So irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanadha kan furmaanni guddaa malee ta'anii baluun komaaf naaf hin dirmanne mootummaan maaliif akkas naan goone maal jecha uummata awwaalaa jiraachuus bu'aan qabu. Kanaaf ija ofii garuma ofitti naanneessanii ofirratti hojjechuun barbaachisaadha. Tafaa amma akkuma sila jettee faannoo gaafa jedhamu baay'isee faannoo iyyuu miti beeki. Amma faannoo jedhama malee jarri kuni akka hawaasaatti socho'u akka hawaasaatti hojjetu dubbee qabu. Naannoo sana to'achaa dhufanii diinagdee qabu, tika qabu, mootummaa federaalaa wajjinis immoo wal hubannoo qabu, odeeffannoo walii laatu. Wanta hojjetamaa jiru hedduutu jira, waan yaalameetu hedduutu jira. Gaafatameera sarkaa liyyuu zoonii maaloo jedhanii gaafachaa, zoonii addaa gaafachaa turantu tureera jechuudha. Waan salphaa miti akka amma teenyaa soofnu kanas miti. Daallooti hiyya. Amata furdura naannawaa nan itti dhaladhe. Warri Ogaadeen kun bulchiinsa dirree dhawaa yeroo saniiti wajji walii galanii naannawaan an itti dhaladhe jechuudha. Ganda hiyyaa fi naannawa san cufa kililii shan jala haa galuu jedhanii duula guddaa banan. Ibidda gurguddaa waan ni godhanii. So akkuma ati jettee lafa jala hojjetame jechuudha. Lafa jala hojjetamee uummata naannawa sanii hidhachiifamee warra isaa san dhawanii ona isaanii deebisan jechuudha. Mootummaan gaafa uummata kana dadhabu maal godhe warra san akka achi bahan godhe jechuudha warra isaa san. Haga meeshaalee makiinaa gurguddoo guutanii
naannaa wasanii bulchaan dirreedhaa kan yeroo sanii ergee meeshaa san cufa to'atanii jara kanaan firraa dhawan jechuudha. Wanni garii paabliikii irratti miti. Lafa jalatti akkamitti hojjannaatu irra furmaata. Yoo ati jabaattee warra san firraa dhooyte warrummaan amma shiftoonni mootummaadhaa harkaa qabna jiru kunu yoo dureen gargaaraallee jiraatan eega uummanni isaan diddaa agarsiise uummatuma san cinaa dhaabbatanii jechuudha. Nuti daangaadhaan ona isaatirra jirra. Dhooyne ona isaa deebisee jechuun manni naannoo sanii walii dirmatee wanni kana godhamuudhaaf lafa jala ol mari'achuu barbaachisaadha fayyaa ta'a. Furmaanni jiru kanumatu hojjetamuu qabasi. Malee uummata eeboo kee qabadhuuti yookiin shimala yookiin hanqaasee qabadhu dhaqii lolee jechuun danda'amu. Kanaaf wantoonni hojjetamuu qaban hojjetamu. Quuqama addaa qabna taanaan amma kana wanneen akka silee ibsan jechaa ture sana qabna taanaan lafarratti hojjechuu barbaachisa jechuudha. Malee miidiyaa irratti haasa'u miti. Xumuradhee tafa.